mirgi himatamuu dhabuu kun akka irraa ka'u gaafan kabajamoo obbo Gammachuu Dabalaa Gannatii irraa kan filataman godina Wallaggaa Lixaa. Ani agartanii mi Itoophiyaa keessatti dhiira gubboo gaafatan dhalaa dhungoo fi daabboo si gaafatanii kun baratamaadha namni hundinuu ni beeka. Guyyaa kana gisee ati hajaa wayiitii paaspoortii waan feete godhachuudhaaf lafa wayii waan feeteef yoo ati dheeyite dhiira gubboo gaafatan maallaa gaafatan fakkii guddaa wayii gaafatan dhiira fakkeera sitti dhuftee jiru. Shamarree feete haa taatu jaartii namaa haa taatu Itoophiyauma jiraatteetuma isiin haajamnaan hajaa teenya nu baasii teessi baafnaa jennu baratamaadha kun namoonni beeka. Oloo bareedama kiis godhaa bulanii xuuxaa bulanii ganama waan godhanii lafa isiin feetu feelee meetirii hagee kun ka'ee diyyanii sararaanii hojjetaa mootummaa gurguddaa fedhe haa ta'uu siin jeeba waan namuu beeku edana bakka dhugaatii geessanii wajji shaafjaanii ni lulluufatanii isii garafaa bulanii ganama lafanii farramanii wanni kun baratamaadha. Har'aan tana namicha kana deemtee xulluuf jettee gabbaate malee namni hundi ni beeka. Dhokatee namni gurguddaan isin agartan kun hundinuu areeda kan daragachaa musuuf akkana tottolfachaa lafa jala deemee waanuma kana jira gurguddaan fedhe kun namoonni beeka baratamaadha. Har'aan kana kamtu sii dhufa jedhanii beekan namu wanni akkanaa kun har'a isinirra naqamee jira hanga. Saayiba tokkoon qaba haakisee daabboo miidiyaa irratti qofa nama ta'u. Maal abbaa gatiin seetan itti gaafatama daabbootu moo itti gaafatama walitti qabaa seensa daabboo. Jazba donkooro dooma wallaahi maqaan keessi kana gootu. Isini mara kan sallah da gefa bo rabbi sun mustaqati waan tan tan ta super badina anda bo na geu telegram ambakka telegram gruppi gize rakkanne gize akka sagale na mataw barbaanne sagale kanan jenneti telegram keessi tenne oromo chitti wanti godhanne chitti qabanne mala janta da ko tas sakin sun mana bana de wai da rauna so de halala dhaabbatee na jira janda mala baaqsin da bona da fata wal annatti sin argina laatu sin fadu na sin gaafatina waan akkanaatinis maqaa hin handeena bo si feemisa inni ati basanii sin gaafatis maal an feemisa dhaabbate soomana afaan ammatti mee maal gootaa bulu soomana jedhi maal gootu Gazurgaa nama gurguddaa beeka beektaa numa isin beeka hawaasni biyyaa isin quban qabu dhalaa fi nuu isin beeka warra isin tuudhaa turtan hedduu takkaa jira yoo isin gaffinne haa isinuu maraattanii suufa darbitanii qeetan. Ulla teessanii jira viidiyoo teessanii jira waa hedduu takkaa jira. Har'a immoo gurbaan kun fakkeenya isinii haa ta'u namni waan akkanaa naanneessan kana booda irraa fagaadhaa isinitti mee jira Mr. Ramzaan dhaamsa isiniin gahee jira. Har'aan tana masxaqaa viidiyoo kanarratti isinii kadhumaati warroonni hojjetaa mootummaa taatanii halkan rabbii kana intala dhalaa taphachaa bultan kun kan isinii maayyii isinitti mee jira. Assalaamu alaikum. Seensi caffee Oromiyaati. Ayyaana filatamee naannoo biyya irraa filatamee bakka bu'ee seensi caffee dhufee tajaajilaa ture. Yeroo ammaa kana garuu viidiyoonni dubartoota garaagaraa wajjin salphumanii yookaan wanta hin barbaachifne hawaasa keessatti wanta baratamaa hin taane aangoo isaatti fayyadamee aangoon isinii kennaa isinii qaxara jechuudhaan dubartoota goyyomsee itti fayyadamaa ture miidiyaa kanarraa waliin deddeemaa jira. Akka viidiyoon kun agarsiisutti viidiyoo daqiiqaa 5:33 kuni wantoota hin barbaachifne mana sireetti kun raawwatu dhoksaa kaameraa konseptii kaameraa waraabamee abbaa langaaf ergame. Akkuma abbaa langaaf ergameeni namichi hojii gadhiisee yookaan magaalaa sana gadhiisee miliqee jira. Akka dhimma inni irratti banamuu fi miseensi caffee gaaffii akka jedhu dhiyeesse dhaggeeffata. Himatamuu dhabuu kun akka irraa ka'u gaafan kabajamoo obbo Gammachuu Dabalaa Gannatii irraa kan filataman godina Wallaggaa Lixaa naannoo filannoo Innaangoo Biilaa irraa filatamanii miseensi caffee kanaa ta'anii kabajamaa caffee kanaa ta'anii tajaajilaa turanii jiru. Kabajamoon kun yakka cimaa fi naamusa cimaa raawwachuu isaaniitiin heeruun gara biiroo abbaa langaa dhufee qorannee tarkaanfii. Akkuma dhageessanii mirgi himatamuu dhabuu akka irraa ka'ee fi ergi irraa ka'ee booda namichi miliqee akka jiru namoonni
wanni tokko dubbatanii miseensi caffees akkanatti yaada isaanii dhiyeessaniiru. Egaa maarree uummanni bakka jirtanii fi bineensotatti yoo gartan odeessaa kalaata yookaan miidiyaa irratti akka posti gootan asumaan isaa ta'e dabarsina. Akkasumas dubbiin kun namicha kana duwwaa osoo hin taane namoota baay'ee informaashinii keessa qabaa ministii kana dubbisa. Namichi kun suphaa daandii Wallagga Lixaati. Ijoollee sadiitu qabu dubartii kana wajjin sunni mana sirreetti waan inni bilisummaa qabu suuraa viidiyoon isaa ba'eera. Namtichi kunis amma yeroof badee jira magaalaa sana keessaa badee waan jiruuf namoonni beektan keessaan nuuf barreessa. Akkasumas namoota aangoo qabanitti fayyadamanii dubartoota yookaan durboo ijoollee dhiiraa yoo xaatii baratanii ogummaadhaan hojjechuu danda'anii maallaqa gaafatan keessaan suuraa isaanii maqaa isaanii nuuf ergaa nuti baasnee maxxansina. Akkasumas namoonni aangootti fayyadamanii dubartoota waan hin taane gaafatan ijoolleen durbaas ta'e ijoollee dhiiraa suuraa informaashinii qaban keessaa namaa keessaa nuuf ergaa. Namoonni hojii akkasii barbaadan yookaan akkamittiin akka waraabamus haala isinii mijeessinaa namoonni mana siree keessa jirtan keessaa nu dubbisaa.